Yo yammalle yo ya fayya nageenni sanbadaadha daado walguliyaatu bonalle ejenna rammo imal keenna finfinne irrahaane yaw miyaana rufne booran yaaballo ganda hukub khateebu jir am hal ummati kee jiru bon jajjaba kitti ummati kee jiru bulcha ganda hukub khateebu ab boru odeefat nordo fasadinje abba rubara Bartuyu. fayya Nageenni baraadha. badare sanbadaadha daado boda walguliyaatu Iya. bulchaan ganda khadaasi Na boru jaldeessa dhani. Budin boora naana yaaballo gandu hukumateebu boru jaldeessa bulcha. Bulchaan ganda kanana. Jenna ye amma tamponi amma chaade mu jurmoyi lafti dikko tok fin qab Kuni jalaa yuun qabne. Aksila waqti kana waqtiin kun sila rooba. Waqtiin kun agayya. Ji'a agayya amma ji'a agayya sila akka obbaati tammobba. Bona maji ganaan boni kurandala boni gana fuulkeen dur jira jechuudha. Tessa Tokkenne amma kan jalqabu jira. Kanaaf ji'a afur ka fuulkeen dur jiru. Bona gayya bona agayyaati. Kanaaf iddoo kanaatti kan jiru bori garamii deemuu danda'a wanni jedhama. Baay'ee sodaa qabnaa jechuudha. Lubbuu ta'uriitiin itti amma wanni nu sodaachuu jirru. Lubbuu ilmee namaatti sodaachuu jirra. Maan jennaan loon baay'een duu jiranii loon baay'een ammoo bishaan hin qabanii marri hin qabanii sagalee waan sooratanii qabanii karaa loonitti amma baay'ee jibbaannee jirra. Garuu lubbuun ilmee namaa tokkamiin baatii wanni jedhama. Guddoo sodaan maata ka'ee jirra jechuudha. Yoo ammoo mootummaaf dirijjiti jirtuuf ammoo dhaabbatee jira kamiyyuu nu birin ejjen uummatii Oromoo kan nu qabne sabaaf sablammiin nu qabne nu birin dhaabbatini rakkoon maata ka'ee jirra. Kanaaf ammoo warrootanarraa akka aana yaaballootti ganda kana ak midhaanii qunxaa 90 armaa bu'anii nam rakkata ganda kana kan emergency kee jiran. Kanaaf warrootan kan akka isaanii beeljala bahuu danda'an halkan tokko taatu lama taatuuti. Kanaaf obboleetti keenya laallistuun faana nu bir dhufanii dhaabbatii ammoo dirijjitiin ammoo ijoollee dubartoota warrootan sikkomandoo jedhan sikkomandoo Austraaliyaa irraa nu bir dhufaniitiin kanaaf deeggarsa kan nu godhanii jiranii. Ijoollee dhiiraa ammoo Ijoolleen dhiiraa ta Jermen ammoo ta Oromoo ta achirra nu gargaartan baay'ee galatooma sadii jenna isan jaalanna. Kanaaf ammoo sabaaf sablammootii Oromoo kan nu qabne buusaa gonofa kan qara uummatii Oromoon buusaa gonofa beeku. Kanaaf ammoo Oromoon armaan duraatti qara walii buusaa walii gonofa nama rakkatu dhaabbata. Obboleeyyan keenya achirra dhuftee illee baay'ee galatoomfanna. Kanaaf uummatii Oromoo kan nu qabne waan bonaa kanaan akka nu dhaabbatanii jenna horaa bulaa deebana. Jenna tirreen horii buli deeban. Amma tanaa filli akkuma abbo boruulee nasii nutti muu jiru finni booranaa akka yoo waaqii nu dubbatee lafti tuni waaqii roobu malee akkama deemu jirtu. Oto bokkaan roobellee bokkaan jito keessa torii nama gabbatee ohaan midhaan nami qotat namaa ba'ee boruu boonanii aguu lafallee qotaa horsiise bula. Aganum keessa toriillee nama gabbatee ohaan horii kanirraa annan argattee finni dhibiin atirraa argattullee jiru otoo harri roobellee. Yoo diqqaattee yoo rabbi nu dhaqqabe malee gartee ji'a afur guutuu bon agayyaa jajjabaan nu dur jira boruu kun har tokkedhee jalqabe. Ji'a afurii jira. Yoo waaqi ji'a afuriin dudduub haroob taate yoo gana agoriin gabbate malee yoo diqqaat boorana agar jijaa gargaarsu guddaa barbaachisaa jechuudha akkootiin boorana guutuutti. Ak booran Itoophiyaatiin itti gama kuno hadirree haliibanii dirreetti maqaa saahuwaa solle jechuudha. Kanaafuu Oromoo nu dhaqqabaanii dhaamskeen jechuudha asumaanii akkuma abbo boruullee nutti mee waan dhibii akkuma abbo boruullee odeeffartana yakko homme sille so odeeffadha waan bonaa eessa dhufte garami booranii garami deemu jira fin hanirranatti. Boranni si kundulle bonuma. Eenyu siin jedhan akkoti yooyya. Fayyaa. Dhageenyi banaadha. Badaan. Atolla kammoo. Olla guyyaa boruu jedhan. Adoole hin godaante. Godaane. Amma boone armaanna dhufe kun amma mana kanatti taa'ee hachuu jiru. Man kana. Boona amma taa'anii itti waan loonii buqqoo tokko taa'anii as taa'anii boona yaakka ijaaru jiru. Amma isaan kan jalatti isaan mutoo. Isaan matoori kan jalatti. Matoori jalatti. Nama horiillee ni godaatan. Ijoolleen achi takar immoo mana godaatan. Yabbi am dur
duri booranii yoo godaan yoo foor godaanu namoota tokko namatti horiin godaan. Amta dhiyoo sana kan namallee waliin godaantani. Namillee kagara chitta fa haloon guyyaa. Haala chitta. Am yabbi wanni ati garan godaante. Yabbi faawuchi. Kanatti irra horii kanatti irra dadhabo. Waan lola kuno amma pula maasaa haami midhaan irraa badan kanaan godha. Isaallee kanaadhaan cufa abdadhee itti godhaan. Bisaan booddee tarma buusanu jirba bisaan motooree jira. Motoori jira. Bisaan motooree kuni yoo sila qotanii eega qote itti si deebi ammaan tana bisaan motooree kun boru yoo qotan sila boorana bisaan lafti boorana kun bisaan qabdi baani. Wanni guddooni lafa boorana kan rakkise guddoon bishaan. Bisaan ammoo akkuma beekamu naannoo kan keessatti wanni jira motooree tokkotti kanaa jira. Wanni akka roo guddoon birkaan faana adda addaalleen hin jiru. Wanni ammoo booran irratti akka malee horii irraa fixuu danda'a boon keessa wanni guddoon bishaani. Bishaan dhumna amma akka ganda kanaatti hin qabnu kaan burraa baqachuu jirra kaan bakkee baqachuu jirra. Kanaaf aduu bishaanleen sila karaa dirjiita adda addaatiin bishaan namaa qotamanii. Kanaaf uummati kun malka dabruu hin danda'a. Lafti tun bisaan hin qabdi. Lafti tun bisaan hin qabdi. Lafti bisaan hin qabdi. Ammoo humni baachuutti hin jirre. Aduu karaa mootummaati karaa dirjiita adda addaaleen sila itti deeman taate karaa bishaaniitiin bishaan hin jiran bisaan hin argaman. Eeteen ayyee akkasii deebi. Meeb durii bonii duriillee bonii hin jiru. Yoo ati laaltu bonii duriitiif hamma wal fakkaata. Wal hin fakkaatu. Maata gargar gosa akkan. Isii waaqatti gargar gorsee maal ta'e. Amma bisaan. Je. Wanni lubbuu teenna bisaan akka inni jedhe. Lubbuu teenna bisaan nuu wanni amma yabbi muuyoo suniin achas qubanneefi akka jalatti himne sila ganama ulaamsannuufi asiyaa. Akkuma inni jedhe bisaan hin jire. Bisaan kaan kubbaa jedhama. Kaan kubbaa jedhama akkanatti tuffifamuu jiru. Yoo akkana ana amma waaqa gargar gorsee waaqillee yoo gargar gorsu akki waaqi gargar gorseen kun akkami kan bonuun kanayyuu. Boni bari. Bonni boruun gaafate miti gaafadhe namni laf bulellee si beeta. Sitti rinni dhaga'ee fayyadamu. Akka baraati maan baruma akkuma nami jiru. Akkuma nami jiru. Ageetti hooti. Kannillee qaraallee dikkuma tokko gaafa baranaallee kan cufaaf akka nutti. Eejen ageetti oolteettuu booranii laalii waqtii sadii qaba waqtiin inni qabsadeen keessa ganna jira adoolessa jira agayya jira bonagayyaa jira. Gannaaf agayi jechuun ganna yoo jennu yoo beektaa bokkaa haroobaa long rainy season ka jennu bona adoolessa jennu hasila bonii diqqaa agartee shorty dry season aga yoo jennu long rainy season short rainy season habeetta bokkaa roobu diqqaa guyyaa jirokoof guyyaa 15 roobaani akkas bona gayyaa yoo jennu long dry season bon guddaatam haji afurii booran dur jira jechuu yoo akka afaan isanii galu dittaatellee akka koonamnatti muu jirtutti waaqa gargar gorsa haduriitiin waliin fakkaatanudha. Wanni waliin fakkaan kun muka cirammoo nama tammaatumoo namumata kan jirnaanette maanta kan fin boorana kan tocha kan. Waaquma tolchees wanni sulle nam sulle waaquma qajeelcha garallee inni ufiin qajeelani waaqi badhaasa nu baase. Akkoo lafti kun duri akkana adaala. Adaalani marra qabdi. Marra qabdi iyyuu. Marra qabdi. Muka qabdi. Mukallee qabdi duri. Amma mukullee tufti isi muku roobaan qabdu wanni akkan tolchitan. Mukaan nama ciree balleessu moo muka kun bokkaa dhabee bade. Bokkaa dhabee bade. Bokkaa dhabee bade. Muka duri as jira kan samma qabeettan haam laftana mul'an maanikan. Ammarreessi dheekkan guma tokko ammuma tokko qorsa barbaada waan qorsaati jedhanii dheekkaa fi ammarreessa lafatti narru. Yoo akkana nama ciree biqilti. Bona fixe. Namni maan ciree fixi. Namni danda'ee ciree fixu. Boon kan kamuu hin cirin maanti fixi. Boonii yoo bari'uu akkanumatti muhuu gogoggogee jigaa bitta gudu harcaa limmeen itti dhaatee akkanumatti uffatee akkanumatti. Limmeen tun duri itti dhaatti gaafa ijoollee fa'a. Akkamaa kan hin dhaatu. Itti dhaatu. Amma inni nuusi wala baaraa limmeen si maan biyyeen si nyaatu jedha biyyeen muhallee akkanuma nyaatu. Ati waan cufaa agar namaa deebiftee yoo akkoo amma rakkoon guddoon nametti. Dhiiroon dhageetta warri viidiyoo tan daawwattanillee sadhaatu tan teessanillee namni afaan wal qajeela jennullee waan dhibi jenni qabnu akkootii horii buli deeban eenyu siin jedhan. Dhalee machii. Dhalee machii jedhani dubrugoo siimaan. Hawwattu akka horii buli deeban. Jedhayyee. Boru dabkan kee deebi agas ganna hankeetii dhaqqabattee takka koo nutti telleetti lafti sun akkam fakkaatu turi.
Artu kana kalate guddateni. Lafti tunduri mukeenam gubbaa jiran kun mukii faayidaa qabeessi uummata faayidaa qabdika. Naannoo Boorana kana manni guddooni marra balleessu jira. Tuse. Fakkeenya muka qoraattii adda addaa waan akka horiin hin nyaanne waan akka dhiittachuwayi waan akkana kanaatti marra balleessa. Lafti adaalaa ammatti gartuu hin jirti mukaatti aannoo wayifa waan akkana kanaatti akka margi irraatti hin ba'an tolcha. Kanaaf wanna akka tusee kun. Lafti jechuun. Homme laala kaamera walumaa qabaa deemna fuudhati lamma koo gara keenya. Lafti amma kana. Lafti tattan. Lafti amma kan gamamuun lafti tuni. Lafti tuni nam durii muk qabdi. Lafti durii muk baaf muk isiin baaf muk faayidaa qabba. Muk faayidaa qaboo jennu fakkeenya muka horiin dheedu. Waan akka dheekaa waan akka marreessa. Wanni akkana kun cufti waan gaalaree nyaate jechuudha. Amma keetan keenam gubbaarraa mul'atan kunini. Wannan gubbaarraa mul'atan kun muluu waan qoraattiiti. Wanni horiin irra nyaatu wanni guddoo laftee irratti amma rakkoo fide. Waan tusee ka faayidaa horiin qabu qoraattii marga kan jubbaa'u. Muka qoraattii kun durii lafa inni jiru wadanallee iyya dhagaye. Muka maata lafaan dhufe kan. Mukana wanni guddoon muka lafaan dhufe. Baay'inni horiillee guddataa deema. Waan akka dheekaa waan akka marreessa kan cufa horiitti irra diqqeessa. Kanaaf ammoo mukkeen kan wanni baasa wanni guddoon haaluma jijjiiram qilleensaa fiduu danda'a jechuudha. Durii waan akka dheekaa marreessa ba'a. Wanni ba'a naannoo kennallee waan qoraattii ba'a jechuudha. Waan qoraattii ba'a. Qoraattiin tusee bush clean ani akkan cirantaan tan jechuudha. Akkan ciran kan jechuudha. Wanni kun durii laf Booranaan jirtu jedhe. Boorana keessa hin jirtu. Wanni amma naannoo keenya kan marga baasu dhowwee waan akka tusee kana. Tuseen kun ammoo jijjiiramuun qilleensa irraa dhufee durii waan akka dheekaa marreessa ba'a. Kun tokkollee nu faayidaa uummataan qabu. Wanni kun cuftuun waan sila ciranii baduu malee. Kanaaf haal kanaayyoo deemanii waan bona gayyaatiin wal qabatu kuni amma achi tokko inni jammarran gara naannoo ji'a torba saddeet haganan nu eegatu. Wanni kun yoo ammoo qaamni jijjiirtuu deemna malee uummata rakkisa. Kanaaf sodaa baay'ee qabna. Kanaaf dhaabbatee jirtu akka inni nu dhaabbachuu danda'u. Wanni gamtee isatti dhaabbatu. Dhaams qabdullee mee oyii erga qabdullee eegarii Booranii nu dhumaan ta'u malleeyyuu mee garanaan uummatallee naadha. Uummati Boorana wanni inni beekuu danda'u qabu. Waan baay'ee horii kana xiqqeeffachuu qabu. Akkaawuntii banatee beeksii fi ammoo akkaawuntii galfachuu qaba. Dhaabbati socho'uun fakkeenya man jaarrate. Yoo sarbiisii fakkeenyaaf nam looni 200 irra du'anii jira. Yoo ammoo sarbiisii 10 tokkoon jaarrate keessa hira isaa qofa nyaata taate uummati Boorana malkaa dhabuu danda'a. Kanaaf waan ammoo horsiisa horii kanarratti uummati ammoo Boorana horsiisa horii kan xiqqeessuu danda'u qaba. Yoo ammoo kan hin xiqqeessin kanaaf rakkoo adda addaatti rakkoo guddootti deemuu danda'a jechuudha. Boorana waan kanaayyoo deeman taate haal kanaayyoo deeman taate waan nyaata dhabee meen namaatu karaa bobbosaa karaa amaa deemuu jirti jechuudha. Kanaaf ammoo Booranni waan qabu yeroo horiin gabayaa qabu horii fi kan gurgurate manaan jaarrachuu danda'u qabu. Kanaaf ammallee mootummaallee gamii mootummaallee wanni ilaalamuu danda'u qaba. Wanni rakkoo nurraa ta'e guddoon akka gabayaan hin jirtu. Gabayaan horiitu. Gabayaan horii hin jirtu. Waan gabayaa wal qabatamu jalaallu namiyan fakkeenyaaf horii sila gabayaa baafatu horii sila kudhan malka dabarfachuuf horii kudhan kasila gurgurate malkaan dabarfatu waan itti gurgurate hin qabu. Kasila gurgurate kan buuyyoo maali waan buuyyoo sila marga waan adda addaatti hin bitatu. Kanaaf waan kanaan wal qabatu gabayaan hin jirtu. Mootummaan ammoo waan gabayaa wal qabata irraa xiyyeeffachuu danda'u qaba. Kaan ammallee fakkeenyaaf waan gabayaa wal qabatu irraatti gabayaan qaala'insi gabayaa midhaan yoo ilaaltu kuntaalii tokko warra gara birrii 3. Akkas. Kanaaf foon am kiiloo yoo deemte laaltu foon loonii kiiloon amma armaan duraatti foon loonii kiiloon gara birrii 1 galti naannoo Addis Ababa farratti. Amma ammoo mootummaan gabayaa jijjiirraa gabayaa foon gaddeebuu qaban kiiloo 400 gaddeebise. Kanaaf wanni kun miidhaa horsiisee bulaarraa fidee jechuudha. Loon durii 60 70 gurgurata gabayaa wal qabate qaala'is gabayaa mootummaan kiiloo 500 gabbuusee jira. Kanaaf kiiloo 400 gaddeebisee jira. Kiiloo 1 kaanirra wanni sila loon hin bitan furush kaan actually faagulloon cufti gatiin dabalatee jirti jechuudha. Achiittan fakkeenyaaf faagulloo kiiloo kuntaalii tokko birrii 2,500. Akkas. Asitti ammoo yoo gaddeebitu foon kiiloon birrii 400ti. Kanaaf wanni amma feerroo ta'uu simmintoo ta'uu wanni cuu gabayaan ol baatee jirti. Ammoo gabayaan horsiisee bulaa qofti maaliif gabbuuti. Kanaaf wanni jedhamu laalamuu danda'u qabdu waan gabayaa wal qabatullee mootummaan laalee fal godhuu danda'u qaba. Finni kennayyuu horii kan waan ta'eefi. Finni kennam horii kan marroo ta'eefi. Foon kan kiiloon laalamtee yoo hin daramin yoo ammoo gatii adda addaa mootummaan gabayaa adda addaa nuun qopheessin wanni guddoon margi dhiyeessoo odoo hin ta'in namni horii kan akkamii gurgurate malka dabruu danda'a. Kanaaf gabayaan adda addaa dhiyaachuu qabdi.
Kanaafuu hojja gabayaa oofteetiin gabaa sun dandeettu waan gurguran nama saillee malka dabru hin danda'u. Kanaafi gabayaan nu dhiyaate mootummaa waan gabaa irratti xiyyeeffannaa kennuu danda'u qaba. Eje. Ayyee. Boru ayyee horii bulii deeman siin jedhe. Ayyee horaa bulaa deemana. Ejen ayyee akkuma ammaa tanaa abbo boruuleen jechuu jiru akkoo ta'een akkoo dhaleelleen jettee akki san gartan kana kuno lafti cuftii qoraatti qabamtee lafti boorana ta duri marraa ta duri muhee akka akka dheekkaa muhee tokkollee hin jiru mukaan tokkollee lafatti hin argan waan kan maanta dhufee yoo jedhani waan akka ammaan tana qoraatti amaamtu tan cufayyuu wanni dhufeeni irdaata gulgad dhufi. waan akirtaata boorani gaafas finna qabayyuu hardaata ittiin dhufan otoo gaafas waan irdaata midhaan dhufan sun bisaan baasanii fi akkas ta dabartee ta dhuftuuf maatti taana kun dirqam keen akka Oromollee dhaamsi guddaan kuno ammaan tana booranni boni artokkedhe jalqab nu dhaqqabaa isaaniinedha nu birmadhaa isaaniin jedhan nuttu hawaliiti buusa gonofa waliin qabnaa ganuma sagantaa tarraan tana arraan tana sumirra dhaabana gawaa qaxee soolaanaa bula.